Assalamualaikum warahmatullahi kabajamtootaa fi bakka show gaafii fi deebii garagaraa isinii funaanee isinii dhiyeessaa jira. Gaafii isin asirratti deebisuu isinitti ulfaate kan daawwattoonni yeruma kan deebisin ture bakkee show irratti isinii deebisaa jirra. Achirra dhaqxanii waan wallaaltan irraa barachuu ni dandeessan. Sadarkuma kanaan gara gaafiin keenya kan edaati. Gaafiin edaa akkuma gaafatamteen jirti jechuudha. Hojii manaa haa isinii taatu jennee irra dabarre. Kanaafuu share godha warri dura seentan share godha wal biraan gaa itti fufti gaafii arra isiniin gaafadha yooniif kan asirratti deebisuu dadhabdan taates fedhii keessan laaleetiin isinii deebisa. Akkana fedhii keessan laaleetiin isinii deebisa yooniif isinitti tolu ta'e. Sena. Okay. Gaafin eda isin gaafanne akkana jetti. Waa 14 tan waa 12 malee tan waa 2 malee 12 garreen. Gaafin eda isin gaafanne waa 14 isin 14 namni hundinuu ni beeka akka isin 14 taate. Kudala mama namni argeen jiru jechuudha. Okay. Kota. Gaafiin lammataa mitiyyoo takka tan akkaan bareeddu tan ati akkaan jaalattu santuu siyaame hoyitaati silaa mananiin leenca qoonqoon ajjeeftee ulaa dura jira. Leenca qoonqoon ajjeeftee ulaa dura jira. Akkamitti mitiyyoo san bira dhayxe mitiyyoo mana keessaa siyaamtee gabbahuu dandeessu ni eeggamte. Yoo gabbaate akka tasaa leencini geessin gabbahuu dandeessu warraan manatti hire. Manatti na bira kootu yoo isin jettee akkamitti bira dhayxe. Qofa qoonqoon ajjeeftee ulaa dura jira. Gaafiin sadaffaan akkam jetti? Gaafiin sadaffaa mitiyyoo takka mitiyyoo mootiidha. Intala mootiiti. Intala mootii hallayyaa jira. Bishaan san keessa jirti. Mootichi nama mitiyyoo tiyyata naa fidee qaba jedhe. Namni tokko bishaan daakuu beeka. Tokko bahuudha beeka jechuudha. Muka horuu beeka inni. Horuu beeka kun hallayyaa tokko. Hallayyaa buu beekuun horuu sin beeku jechuudha. Kopha habuu beeku kopha bishaan daakuu kophaadha. Akkamitti mitiyyoo tana baafti? Baastee yoo eenyuu qaba? Mee akkamitti baati dura akkuma isin itti baatu qottu hirmaa bu'aarra. Idee bistaarra arra wanni barbaannu gaafii tun deebuu bilbilaati yaala. Yaala qabdii isinin jennama. Share godhaa qotta. Share. Share godhaa wal biraan ga'a. Arra isin gaafanne deebi'uudha qabdii. Waa 14 waa 2 malee 12
ijaan hin argin akkana la kota akkana mee gaafii lallaaftuudhaas keessaan isinii godha gaala sadii gaalli sadeen kun gaala sadii oofta gaalli sadeen kun tokko gaala nyaata tokko nama tokko raroo lafirra nyaata gaala sadeen kan akkamitti ooftaa itti gaafin tokko gaala nyaata tokko nama nyaata tokko raroodha nyaata akkamitti oofta gaala sadeen kana okay tokko nama nyaata tokko gaala nyaata tokko raroodha nyaata akkamitti oofta itti gaala sadeen kana gaafiin akkanatti Sena ada mana? Oke, hordoftoota keenya sagantaa gaafii deebii fi hirmaannaa dabaa maaliif isin fayyada jennee yaanna haa xiqqoo baadiyyaa namni sammuu fi dalagsiisu inneetti malee akka isin deebisnus agartanii jirtan waan ta'eef ammoo waan takka namni itti yaadee itti rakkatee waan baree hin irraanfatu salphuma kanatti akkanumatti ol baanee yoo kama gannaynee deemne hin fayyadamne jechuudha. Hin fayyadamne. Itti fayyadamuudhaaf xiinxalee yaadee sammuu isaatiin fiduu qaba. Akkana. Isiniif deebiif namoonni deebistan waa 14 tan lama malee 12 takkaa yang kan itti gaafin takka moo mijiyyoo takka taati jaalattu warri manatti itti dhufe manatti hoottu na bira siin jette leenca qoonqoon ajjeeftee walaa dura jira akkamiin mijiyyoo san bira dhaqxeetti akkana Hermada, share gora. Tana kau Gavin. Kota ye oro lich kot Gavin akret. Akret Gavin. Waa 14 tan waa lama malee 12 ilmi namaa ijaan arkeen beeyin garuu akkanatti isiin arka اسمعك اوكي ايوه ايش تسوي؟ هذا لايف مع من؟ ايوه لايف هو ايوه مين هذا؟ هذا مباشر معلش عشان ايش تسوي؟ علشان هذا مدرس ايش؟ معلش
مدرس ايش؟ مدرس انا. مدرس ايش؟ حق فيسبوك فيسبوك. ايوه ايش مدرسه؟ مدرسه مدرسة حق جماعتك إيه. ايش تدرسهم؟ ايش تدرسهم؟ ها؟ سنة غوتا ايش تدرسهم؟ lalu jirah wani sembar sesuatu dia ada لا 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 كلم كلم ايش تدرسهم؟ ada kata ايش تدرسهم؟ هذا هو في فايدة أنت ما في فايدة اي مدرسه حق ايش؟ حقنا ايوه ايش بس ايش حق ايش؟ هذا سؤال سؤال ايش؟ عن حياه ولا عن ايش؟ أيوه يا يا سلام السلام عليكم يا كويس اوكي kota sera deva kota sagantanga bibi devi lirah nama isin salame ko dera da wato da kanet ya saganta bibi devi di hirmata akka garit bilbila oda yo da dadani sini binde bisa garo dadani sinai sini dia bisa yo da dadani sinai sini dia bisa tadamne nu dia bisi yo kam bilbila yala bilbilane jira nih. Halo. Assalamualaikum. Ayah, juga nih serap bil tayu sinjan maka kayak kata kan. Ayah, serap bil. Serap bil. Oke. Gavi video bir rajin ragame gavi tham devi su berbat. Gavi naket. Gavi takafa wa kuda afur. Tan wala mamale wa kuda lama arketembe ne takka. Kuda lama narkin. Kuda afur tahu isi lagi isi cerita. Lama garte male kuda lama anggar. Yes. Arkate jirti. Takka dachira takka samira. Samin torba. Udah afuri. Lamena tiga kita mivitan. Dachi takiti gubbata nave sama takiti kata antona garte juro. Lama gua garte mereka. Udah lama. Wa kuda afur tan wala mamale kuda lama takai ya nan kinja cura. Akas jamte gawalanti. Ye oro li jar kate jira. Dachi vi samile. Mamale kuda lam ijan agar tani takka himbe ne. Nagai sanid be tamale gurran. Takit lame ni sinagartan dachi takiti gubat nabi sang mita ketiga tahun agartan ini sirinja akasit ye oro liji devise
badhaasa qaba gaa hamile ye gara gaafii lammataatti si dabra gaafii lammataa akkana jetti mijiyyoo takka ati jaalattu manatti itti dhufan mijiyyoo mana jirtii si yaamte hoottu na bira manaan jira hoottu siin jette dhaqeettee kana jechaa dheetu leenca qoonqoon ajjeeftee ulaa isaanii dura jira akkami bira kuttee mijiyyoo san bira dheetu mijiyyoo gabbootti inni san maal kan taaf lafee beekaa leenci sumaa hundi osoo ati jiraan jirtu lafee nyaataa leencaa bara leenca qoonqoon ajjeeftee olaana jira seemin jijjiira eega takka deebiste irra walitti si dhaabalaan gaaffiin lammataa akkaneetti tanuma miciyyooti tunis laal ta dhalaa babbareedduuti gaaffiin irra ta dhalaa babbareedduuti miciyyoo takka akkaan bareeddi miciyyoon intala mootiiti bishaan hallayyaa keessa jiru kana keessa miciyyoon jirti mootichi nama mijiyyoo tiyya tana baasee naa fideefiin kanna jee nama sadii tokko hallayyaa tana bu'uu beeka tokko muka horuu beeka tokko bishaan daakuu beeka tokko muka horuu beeka tokko bishaan daakuu beeka tokko bu'uudha beeka muka kana hallayyaa bishaan daakuu beeka malee hallayyaan beeku bu'uu fi ba'uullee beeku ayyee buuse ayyee kabuu beeku kun deebuun beeku ree bu'e kabuu beeku kun isaan hunda gabbuusuu ni danda'a kabahuu beeku isaan kana keessa jiran mas hallayyaa mukni haa keessa jiraatu nama muka horeete jechuudha ba'uun isiidha ayyee buuse okay hallayyaa bu'uu beeku kun ka bishaan daakuu beeku buusetti ka muka horuu beeku eessa jira ogas muka horuu ni beekaa eessa jira inni mukarraa maal godha hallayyaa bu'uu fi ka horu adda addeenye beeka
Kuyyoon bu'ee qora duuba ibiifuu buune. Isaan sadeeruu bakka takkaa dhufanii miyyoo bishaan keessa gad argan. Miyyoo keessa jirti harkanii miti. Haalayyaa bu'uu beeku. Wajji jira. Ka hogguu bu'an bahuu beekus wajji jira. Ka bishaan keessaa isii daakee fuudhus wajji jira. Kam dura buusa. Haya. Hayye, halayyaa bu'uu beeku bara bu'uu beekaa bu'ee. Wajji jira amma. Ol deebi'uun beeku akkaan sitti himette. Hayye. Ka bishaan daakuu beeku fuudhee halayyaa bahuu beeku kan naayet. Akkamitti kan bahuu beeka malee hin buune inni kun. Hin buune inni gubbaarra jira jechuudha ammalleedha. Wal duraa duuba gootee roine itti yaadi. Kan buusuu qabaa ka bu'uu beeku kun. Oke, gaafiidhaan si jijjiira. Ayyee. Ayyee. Ka bishaan daakuu beeku buusa. Ayyee. Gagguu dhiifi dhime. Jaruma kana hoo gabbuusi. Ka halayyaa bu'uu beeku. Ka bishaan daakuu beeku buusamu. Ka bahuu. Oke, gaafii siifin jijjiira. Gaala sadi qabda. Gaalli sadeen kun gaalli tokko raroo nyaata gaalleetu ooftu. Gaala oofta. Tokko nama nyaata, tokko gaala nyaata. Akkamitti oofta? Gaalli sadii. Tokko nama nyaata. Tokko gaala nyaata. Tokko raroo ofirra nyaata. Raroo gaala ni beekame. Ifirra nyaata. Akkamitti oofta? Gaalli tokko gaala nyaata, gaalli tokko nama nyaata, gaalli tokko raroodha nyaata inni ma. Oke. Akkamitti oofta gaala sadeen kana? Maal jette? Gaalli tokko ayyee nama si gubbaadhaan bilbilee nama yaaluu dhufe. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aye, maqaan kee eenyu eessarraa bilbiltee? Ani maqaan biyyaa Doomu Gabbiramaaniin jedhama. Aye. Gaaffii kana nuti eenyu fayyadanii galatoomaadhaa leellee eeguun jettee nuti yaadee jedhamaatee dhufe. Aye. Oke, sagantaa gaaffii fi deebii kana kamiin ilaalta? Aye. Abshira. Oke, amma gara gaafiitti haa dabarruu achumaan gaafiin takka deebitee jirti. Furtan waa lama malee 12 namni arkee hin jirre deebitee jirti. Gaafiin lammataa akka jettu miciyyoon takka intala mootiitii bishaan keessa jirti, hallayyaa keessa jira bishaan. Mootichi nama mijiyyoo xiyya tana fidee mijiyyoo tana kannaaf jee saniifuu namni tokko hallayyaa tana bu'uu beeka, tokko hallayyaa tana bahuudha beeka, tokko bishaan daakuu beeka. Akkamitti hallayyaa tana bu'anii mee mijiyyoo tana baasan? Nama sadii. Tokko bahuudha beeka hallayyaa tana. Habuu beeku hombuu beeku. Kaantu baasa malee. Egaa isaa buusa isaan kana hunda. Ayyee. Tokko hallayyaa bahuu beeka, tokko bu'uu beeka, tokko bishaan daakuu beeka. Akkamitti baati biyyoo tana akkamitti baasanne? Ayyee. 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 Laalama kabuu beeku kun obbuu dura bu'u kan buusuu qaba. Kabahuu beeku buusa moo ka bishaan beeku buusa? Akkana kanama baasuu beeku dura buusa. Ayyee. Intala oguu fuudhan akkamitti baasan?
Mijiyo aju basa. Haya. Akami basa ni memang kayaknya. Ini dua yang bukan jago, bukan abdul basi. Aye. Jadi itu sudah aman di dia. Miyo ba. Oke, gafin jab duran iyo kam tu kaba met yo ligalati. Kam tu kaba met iyo. Kalau yang mau masuk kau mau kabisang kaisa dase kau mau kabu be ko kabu. Akami kabu. Karena mah busu. Karena mah busu. Kaisa jira. Ega. Ibu kurban kira-kira aku karena di sini berubah di sini berubah bisa video dan di sana. Ayah. Ibu dan video jalan ini katanya. Oke, kami juga kabunarkan nih, kami juga foto kabunarkan nih, katisim batun teh cerita. Akatisim batun teh cerita. Karena kabu kami mas sangkai kan. Kabuse kabet, mau kabase kabet. Oke. Ya lu kayak dimana tuh min sinja gafi beratin sih dapat. Ya lu buat kakak bunar. Kami juga bunar kat ini, kami telepon aja kamu. TV. Kabisang kaisa base kabete. Oke, tak kumaratai khalaya kaisa base kaba? Khalaya kaisa base kabet. Ketika bus nasi ibsa kiti khalaya kaisa base kabu khalaya kaisa base mi yo jabe fate rufe. Kam mi yo jabe fate bode rufe isam da base ko. Mi yo jabe fate jinti jare ko chai salban kabisang kaisa mi yo da ke base. Maafi mi yo na garre ko garre. Mi mau na garre ujane. Oke. Dawat to na kay nagafi na kasi debite. Khabase kaba. Jara bisang kaisa dise to ma mi yo jabe fate debe jara base to khabase hun. Akasinti khabase kaben. Oke. Gafi lamata Mitiyo tak kata di jalan, warni mana ti orke lenca kongkong jefte olah dulu ya. Akal berada aku dan desa, ni jalan ta? Tabirat. Arra taruh mitiyo di bin. Arra tu bin taruh mitiyo di bin. Namne miji yo tan bira kami namne gudate miji yo mana sibalam te mana sanite warri gabau tendesu mulai sani dulu aja akam lenca ala bira kutte isi bira dai kaito lenca ko na jefte ola dulu jiren
Isa leencaa gaamee tiyaati. Bar leenca qoonqoon ajjeeftee ulaa dura jireenne. Eeggate gaa kana qoonqoo ajjeese tanaaf ulaa. Oke, daawwattoota keenya mee akkanuma laala dubbiin jabdu gaa tunis. Leenca qoonqoon ajjeeftee ulaa dura jira akkamiin bira kuttee biyyoo tana bira eegda. Hin dandeenye hayyee gaafii ta biraattiin sii dabra. Gaala sadii qabda. Gaala sadeen kan hogguu ooftu tokko gaala nyaata, tokko nama nyaata, tokko raroodha nyaata. Akkamitti oofta gaala sadeen kana? Gaalli tokko nama nyaata. Tokko gaala nyaata. Takka raroodha nyaatee gaala hundarratti. Akka nama deebii jiraadhaa qofa. Si banuu hin danda'u. Dhaabuu kaa jalqabdee. Hayyee ka isaa bahichi. Hayyee namaa si gubbaan dhufee. Gaalli tokko gaala nyaata, tokko raroodha nyaata, tokko nama nyaata. Akkamitti oofu? Dura buufta. Kanama nyaatu gaala kamitti aansa? Hayyee. Qabdee deemtaan jechuudha. Akkana. Oke, gara gaaffii deebii kanatti hogguuchi deebinee toofe gaaffii kanatti jabaa waan ta'eef deebisee jira. Gaala dura oofaanii kanama nyaatu immoo isa kanatti aansanii duubaadhaan jeeqa. Kararoo nyaatu sana kararoo nyaanneef duuba aansanii qabanii deemanii ni jee. Kana gaafunoo gaafiin akkuma inni jee kana deebiin gaafiidhaattis tanuma daawwattoonni keenya har'a hordoftoonni keenya jabaattanii jirtanii isin gaafannee hundi deebitee jirti gaafii takkaan lafatti hafe. Gaafiin takkittiin lafatti hafte leenca qoonqoon ajjeeftee hulaa dura jira ta'enne hafe dandeessu yaalii yookaan daawwattoota duraan. Hamile ol facaasaa mee ta'uu fige. Oke, harkattee jirta karaa gadhiisiif. Oke, bilbila gaafii takkitti dhala qabadhaa dafa. Gaafii takkittiin haftee tun qaadhimaa ta'e bira dhaquudhaaf harree. Qaadhimaa ta'eetii siyaame malatti mana poostiin jette. Dafi hogguu mana dhaquu deemtu leenca qoonqoon ajjeeftee ulaa tureera. Akkatti isii bira dhaqxu harree. Sana dubbiin
kana bilbile sakali masa bila aku bego bilbile ana halo nama jalai raaf walra singe zaga farakatte khadura haya lu itti anta beju ayye kadi mate ti siame harre defiga kadi mante siam te mana mana ko dem tu lenja ko na jefte ula duro era akati lenja sambira utte yo def Lejo apa na jibbe? eh Lejo na dunia ba? eh Lejo na dunia ba? lenja due le akabe bira ko ta irra jette bira da barta ito irra jette bira da barta akara ga da wato ta kai gafi na rakkana de bite jirti jefte hula ya kabundu banne warri te bidara jirtan gafi na kakana lenje ega ko na jefte du irra jette bira da barta ji ali yar kade hamile haya baras ni kopi dah baras am lufte oke singgah pada oke gafin anak abannya rufne ang karuma takka kaisan siga pada abdo takkan siga pada gafi jabung kayak sirana oke biyyatana dhalate yoonif biyyatti galchan ilkee isa baasa biyyatana dhalate asirraa yoo biyya galchan ilkee isa baasa abang keessa baasa hayyee sumne jaarsi obboleettii suma keetii siif maal keeti teetumara dhaabba dulaan suma keetii suma bar jaarsi siifin jee obboleettiin suma keetii maal siitaati amma kabajaadhaan karaarraa makiyaa namni deebisu yaala maqaan kee eenyu hin katabaaf eenyu maikuuri hayyee obboleettiin eeysuma keetii jaala abbaa siitaa
jaarsi obboleettii eessuma keetii abbaa keetii obboleettiin eessuma keetii maal si taate? Haadhuma ta'e jechuudha. Harkattee jirta. Obboleettiin eessuma keetii ummaa ta'e ta'a. Ummaan ta'e obboleettii maxaliyyiitii mi? Maxaliyyee eessuma siin ta'u? Abbaa kee ta'a. Harree. Akkasi. Akka sii galche gartee? Daawwattoota keenya gaafiin nama qofalchiifti. Gaafii fi deebiin har'aa hedduu akkasitti hotta akka hanqa gaafii biraatiin walitti deebinu asuma jala deemaatii hordofaa isin jenna gara YouTube channel Bakkee Show dhaqxanii achirratti gaafii hedduu waan achirratti geessinee jiruuf achirraa barachuu ni dandeessu. Achirratti isin gaafa hundaa'u achirraa argachuu ni dandeessan isin ijaa hordoftoota keenya wal duraa duubaan gaafiin teenya tarrootee waan jirtuuf hamilee sammuu isinitti horachuudhaaf bal'ina sammuu isiniif. Gaafiin nuti asitti isin gaafannu tun waan laayyoo miti gaafii jajjabduudha. Gaafiin tun achumaan gara YouTube Bakkee Show dhaqxanii subscribe godhuudhaas hin dagatin isin jaa waan asirraa fuunee achirratti isin maxxansinuuf deebii guutuu achirraa argachuus ni dandeessan isin jaa horaa bulaa galatooma.